Shamaar kafuuni akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaal ayyaantoo sallaa jajjalatti argamtan nagaan kuba kajeeltotas naa qaqqabu baga jiraattanii baga eeggamtanii yoona eegdanisin jechuun jaaladha. Egaa ka har'a meeshaa ajaa'ibaa wayiin qabadheen gara keessan dhufeeteera. Yeroo jalqabaatiif bilbila binnee maatii sapiraayizii nu godhaa warra jedhetuyyuu jira. Bilbila kana bilbilli kun bilbila baay'ee wanni ta'e bilbila barahaa irra seenudha jechuudha. Bilbila ismaartii kan ta'edha jechuudha. Infleexidha biyya keessatti baay'ee murteessaadha. Akka Samsungititti kan fayyadamu internetiin isaa ol harkisa jechuudha. Biyya keessatti baay'ee tokko gaariidha. Already akkanumatti ani obboleettiin tokko obboleettiidhaaf kennaan jettee barreen gaddaa kanan bitee kenne haga har'aatti fayyadamaa jirti jechuudha. Bilbilli kun baay'ee gaariidha. Gatii isaatiillee isinitti himaa warroonni ijoollee keessaan abbaa manaa keessaan obboleessa keessaan sapiraayizii godhuu barbaadan bilbilallee bitaa jirra. Kafarii isaallee walumaan binnee meeshaalee isaa guutuu hundaayyuu qaba jechuudha. Gatii isaallee isiniifan himaa kafarii kana deebisee asirratti iskiriinii isaa uffisnee hunda isaatiyyuu hagam akka fixee isiniifin teessisa isiniin jechuun jaaladha. Asuma meeshaaleen obboleettii keenyaa kana qofaa miti. Ani manatti kan dhufee kana irratti waan haasa'uun qaba malee meeshaalee ganaa meeshaaleen baay'ee kan ta'e kan mana ishii yeroo tokkicha biiffee ishii guutuudha jechuudha. Meeshaa kana biraa qabdu viidiyootti aanuun isiniifan deebi'a. Amma kanarratti bilbila irratti haasa'uu waan barbaadeefidha jechuudha. Asumaan ijoollee baay'een waa'ee kanaa gaafii gurguddaa waan qabdaniifan kanas immoo manatti fidee irratti hojjechuu barbaade. Egaa kan meeshaalee bakka hojii tan teechisa manatti hin fidu. Kana garuu dirqameetuman fidee dhufee jechuudha. Ijoollee baay'een kanaan durallee irratti hojjedheen ture obboleettii tokko garuu warqaammaa kanaanii miti. Har'a ammoo warqaammaa kanaan kan dhufe aaddisii ta'ee isa yookaan araaraa jennuun mana harabaa keessatti ilaallisan jechuudha. Ijoollee baay'een bittanii jirtu manoota harabaa keessatti maayini keessan immoo asitti illee hawwii warri qabdan jirtu. Meeshaalee kana hunda isaayyuu guuretan isin biraan gaa viidiyoo kana laayikshee gochuun dagatina. Warroonni chaayinaala keenya faaraa wasaatan garaattan sabiskiraabii godhuun maatii keenya taachuun gamanuma naffeerraa kootii isiniin jedha. Egaa mana obboleettii tokkootti illee kanaan dura bifa kanaanii miti malee galcheen ture. Har'a kaamee isinittan argisiisa meeshaa kana bareedina isaatii fi akkatti inni biiffee keessaa bareedu akkasuma waa meeqa fayyadamuu dandeenya isiniin jedha. Bareedinaaf hin fayyadamne. Akkasuma OAF nu fayyada meeshaa kana akkam akka bareedu isinumtuu ofii keessaniif warra ragaa baatu taatu jechuudha. Ani gaheen kiyyaa viidiyoo kanarratti bichaa isin yaada mataa keessanii kennu akka qabdaniin isiniif qabadhee dhufe. Meeshaan kun araaradha. Waa lamaaf fayyada. Waa lama maaliin simboo biffee keenyaa keessattuu ijoolleen meeshaa galchineetoo jiru. Meeshaa qofti mana keenyatti maal akka qabu odoo biiffee keessa homtuun jiraatin hagam akka bareedu warroonni meeshaa galchitanillee ni beektu isiniin jechuun jaaladha. Akkasumas immoo namni tariitii viidiyoo isinii erguu danda'a. Ijoolleen meeshaa galfataniitoo jirtan biiffeenillee mataa isaatitti hin bareedu kophaa isaa yoo meeshaalee mataa isaa hin qabaatin isiniin jechuun jaaladha. Egaa kana jedhu immoo dirqama isin of miidhuu qabdanii jechuu kootiif akka dandeettii keessanitti. Garuu kun baay'izawee ani hedduu tokko hin jaaladhe. Meeshaa qaba garuu baay'ee tokko hawwiin itti hawwiin akka malee jaaladhe jiraate taanaan meeshaa kanaadha jechuudha. Natti toles reef dhufee kanan bituu dhaqee kan ishiidhaaf kanan bituu deemee isa kanan mana obboleettii keenya yeroo tokko galchi argitanii jirtu. Kan isaati jechuudha isiniin jechuun jaaladha. Warroonni yaada kanarratti qabdan dhugaan isiniin jedha. Ani kanan fiduu fi dhaqee kan biraatidha. Baay'ee tokko baay'ee bareedinaafis ta'e biiffee irratti dhiyaachuufis ta'e baay'ee meeshaaleen haga irraa galchee ittan gammadaa sirriitti hunduma isaatu meeshaalee ismaartidha. Garuu kuni maal inni haarawaanidha kan dhufe isiniin jechuun jaaladha. Keessa isaallee isinittan argisiisa. Guddina isaallee argaa jirtu. Waan feetan itti naqachuu dandeessanii biiffee gubbaatti nyaata gaafa dhiyeessitan namootaaf odoon qorrisiisin teechisuu ni dandeessu. Akkasumas immoo gaafa meeshaa biiffee keessan keessas galfattan immoo bareedina isaatis akkasumas isiniin jechuun jaaladha. Egaa kan meeshaa kana warroonni barbaadan bilbila keenya isiniif teechifnaa dubbisuu ni dandeessu.
isinin jechuun jaaladha. Egaa yaada keessan namni kamuu fedhii mataa isaa qaba. Baay'ee yeroo darbe kanan obboleettii kiyya galchillee wanni sun bakka hundatti hin argamu. Kun jechuudha diizaayinii akkanaa qaba. Argitanii jirtanii warqaammii kana hin qabne malee inni sun hoo alleetti naqanii sana xaqamu kunniin jechuudha. Tokko ni jira kan kanuma araaraa ta'ee wanni isaa garagara kan ta'e warshaan isaa garagara kan ta'e kan sana xaqamu isin jechuun jaaladha. Egaa kan warroonni barbaadan garata yeroo baay'ee ayyaantu waa'ee gatii naan jechaa turtan. Isin jechuun jaaladha. Amma sa'aatii kanatti jechuudha ani kana meeshaaleen isin jedheera meeshaaleen obboleettii kiyyaa kana qofaa miti meeshaan mana guutuudha. Meeshaan garuu na bira hin jiru achi jira waan ta'eef inni sun viidiyootti aanu akkuma dura dubbadhe isiniif dhufaa ni laaltu itti gammaddu meeshaalee haarawaa ta'edha hundisaatu iyyuu warri barbaadan bilbila keenya isinii teessisnaa nu dubbisuu dandeessu isiniin jechuun jaaladha. Egaa asumaan immoo kara bilbilaatittan darbaa bilbilis kanaadha. Egaa baay'ee bareedaa kan ta'ee fi ismaartii kan ta'e ilma ofiitiif bittee kan wanni jetteedha isiniin jechuun jaaladha. Chaarjeriiwwan kunooti. Baay'ee wanni isin beekuu qabdan bilbila barahaarra seenan yookaan Jibuutirraan seenanii wanni malee seensisu kaartoonii malee seensisu. Kaartoonii kan qabu saamsingiiwwan yeroo kana keessa saamsingiin akka 18,000 17,000 waan akkasiitirra jiru jechuudha. Ismaartii kan ta'e isiniin jechuun jaaladha. Bootaa seera qabeessa gaafa deemtanii turisiitiidhaan bittan isiniin jechuufani bakka hin taanetti bituu osoo hin taane argaa jirtanii wanni isaatillee wajjumaan binnee. Walumaa galatti gatii isaa meeqa akka fixe isinittan hima isiniin jechuun jaaladha. Egaa kaakunuuti oriijinaalummaa isaatis ilaaluu dandeessanii abbaa kaameeraa sadiiti mirxii kan ta'e kiisii keessa teechifachuufillee maal jechuufillee hedduu takka namatti tolti isiniin jechuun jaaladha. Yeroo baay'ee dooraaranis kaanis binnee gallee namaa hiruurraa biyya keessatti gaafa sharaftanillee wal bira qabdanii ilaaluu ni dandeessan. Namaaf gaafa kennaa kenninu asii fakkeenyaaf amma diraama 1,000 binnee gallee dooraara 200 binnee gallee gaafa biyyatti sharafamu bilbila meeqa bitaa jenneetillee ilaaluun dirqamaadha. Yoon kana jedhu immoo dirqama gaafa galtan namoota hundaaf laattan jechuu kootii miti. Ani kanarratti eenyumallee hin jajjabeessu isiniin jechuun jaaladha. Maaliif of laaltanii of madaaltanii haga humna keessaniitiin eenyufaan waa godhuu danda'a eenyufaan kennuu danda'a eenyuun narraa kennaa barbaada kan jedhu humna keessa wajjin madaaltaniitidha. Ani garuu akka yaadatti kana isinitti dubbachaa jiru warroonni akkasii fedha qabdan humni keessan dandeettii akkasii qabdanii maal gootu biyya keessatti ilaalaa jiru. Mee biyya keessatti gatiin isaa kan biyya keessattii fi asitti dooraaran diraaman bitu wal cinaa deemaa jedhaati laala. Gatiin isaa walumaa galatti kafarii kana deebisee asirratti kana oriijinaala isaa kan laxxafsiisne kun oriijinaaladha kan irratti laxxafame. Oriijinaala jechuun maaliin kan isa iskiriin irratti laxxafamu kun jechuudha. Oriijinaala jechuun yoggaa bilbilamu bilbila keessan isin qofatu iyyuu laala namni cinaa keessan jiru in gurraachichaa ittiin mul'isu tekstii keessan ittiin mul'isu barreeffama isinii seenu namni biraan laalu nama cinaa teessanii fayyadamuu dandeessan. Iskiriinii isa gurraacha gaafa oriijinaalatti bittan jechuudha. Kan isatti galchinee fi kafarii kana innee 12,000 jechuudha kan fixe. Kana isiniin jechuun jaaladha. 12,000 kana gaafan achitti immoo iyyuu laale bilbila kana meeqa nan bita jedhaa wal bira raaraati warroonni kara biyyaa galaa jirtan baasii osoo ofitti hin baay'isi wal cinaa laalaa baasii ofirraa qoxxobaa. Akkuma dura jedhee irra hin deebi'u dursaa isaa humna keessa wajjini. Ijoollee keessanis haa ta'u abbaa manaa keessanis haa ta'u obboleessaa haa ta'u obboleettii haa ta'u kennaa gaafa kennitan humna keessa wajjin deemuu qaba. Maaliif? Sababni isaa namni kamuu jireenya mataa isaa jiraachaa jira haa xiqqaatu haa guddatu. Ati ganaa galtee haa jettee jireenya eegalta. Waan feete mana keessatti illee guuttadhuu qabaadhu. Gaafa galte jireenya dirqama akka nama ganaa bu'uura buusetti jireenya eegaluu. Kanaafuu qarshii keessanillee laallachaa gaafa namaa waa guutan nama jibbaa jechuu kootii miti. Nama jaaladha, nama kabajaa, haadhas haa ta'u, abbaas haa ta'u, obboleessas haa ta'u. Garuu immoo akka ofii jiraattanitti humna keessan ol namaa jiraachuun qabdan isiniin jechuun jaaladha. Maaliif ani jiraadhee argeetan isinitti hima malee waan namaatirra dhaabbadheeti miti kanan waa isinitti himaatoo jiru. Ofirra dhaabbadheetanan jireenya kiyyarra dhaabbadheetan. Humna ollis namaa jiraadhee argeen jira. Har'a eessa kaleessi eessa kan jedhu wal cinaa qabee ilaalitan jechuudha. Kanan gorsa kana isiniif laaddu. Kanaadha chaarjeriin isaallee oriijinaalaa.
rifoonii wajjiniin gurguramuun hafee jira. As keessatti gaafii adda addaa qabaachuu dandeessan jedheetan irratti xiyyeeffadhee tana waa'ee kanaa isinitti haasa'aa jiru. Chaarjarii wajjiniinidha jechuudha kan gurguramu. Chaarjariin isaa orijinaaladha. Akkuma kan biyya alaa sanii wanni isaatillee orijinaala. Garuu kan hin qabne bilbilli Jibuutiirraa seenu yookaan barahaarra seenanii yeroo baay'ee akkamitti akka seensan kan beektu. Haa ta'u malee seera qabeessan gurguruu risiitii qabu kan qabu gaafa biyya galu garuu kaartoonii fi rifooniin wajjiniin gurguramu jechuudha. Baay'ee kaartoonii gaafachuu dandeessu achitti nuu kennillee ittaniitu jechuudha. Kana warroonni ammas namaaf kennuu barbaadan nu dubbisaa isiniin jedha. Gatii isaa bartanii jirtanii isinitti himee hunda keessanuu isiniin jedha. Baay'ee akka kaameeraa keessatti hin bareedne natti fakkaata. Baay'ee mirxii fi bilbiluma kiyyaan qabadhu nu walitti nu furgan isiniin jedha. Baay'ee tokko bareeda isiniin jedha. Kan karaa kanaatiin kanaan xumuree jira isiniin jechuun jaaladha. Egaa kana waa'ee immoo kana amma sa'aatii kanatti maanutti niminillee jechuu dandeessu gatiisa. Ani yeroo hunda waa'ee gatii isinitti dubbadha. Ayyaantu waa'ee gatiin dubbattu naan jechaa jirtu. Gatiin bakka hin taa'u. Kanaafan dubbachuu dhiisa. Har'a garuu gatii isaa irraa dubbachuun barbaade. Sababbiin isaa amma sa'aa kanatti kan jiru. Yookaan obboleettii kiyyaa kanan ittiin bitee 5,500dha. Meeshaan kun jechuudha. 5,500dha. Warroonni saamuuna kana yookaan immoo torbee kana keessatti bittan tarii gatii kanaan argachuu dandeessu. Tarii immoo gatii kanaan argamuu dhabuu danda'a. Wanni hunduu bakka hin jiru. Kanaafan sodaadha yeroo baay'ee gatii himu. Ijoolleen na hubattee jirti. Ijoolleen na hubanne garuu na hubachuu qabdu isiniin jechuun jaaladha. Kanaadha meeshaan garuu meeshaa baay'ee bareedu. Baay'ee nama hawwatu. Akkasuma faayidaan isaallee hedduu yeroo dheeraa kan taa'uu danda'udha isiniin jechuun jaaladha. Xinikaaree illee hin qaba baay'ee. Waa qabannaan isaa kunillee xinikaaree hin qaba. Kanaadha isiniin jechuun jaaladha. Yookaan qorqorroo ta'eetii miti kunniin isiniin jechuufan qabannaan isaallee kanaan xumureera hedduun isin jaaladha hedduun isin kabajaa bakka jirtatti nagaa naa ta'a.